irraa haasa'uu teenya waan gartee garaagarummaa akka gartee akka nama dura isinii miti Prime Ministerichi hogguu gartee miidiyaa afaan Amaaraa sanii miidiyaa Amaaraati wajjin hogguu gartee gaafiif deebii godhu Prime Ministerichi inumaatu gartee miidiyaalee naannoo Amaaraa kana hedduullee sobuu hin barbaadu dhugaa itti himuu fedha dhugaa gartee haala politikaa naannoo Amaaraatii fi akkaataa gartee mootummaan isaa tuni naannoo Amaaraa kanaa fi politikaanota naannoo Amaaraa kana itti ilaaltu keessattuu isaan kun gartee akka jiranitti akka isaa mootummaa isaatiif deeggarsa godhan qofa odoo hin taane tuni mootummaa teessan cinaa dhaabbachuudha qabdanii jechuudhaan itti haasawaa jira. Gara kaaniin hoggaa gartee miidiyaalee Oromootii wajjin haasoo godhu Prime Ministerichi haasoo akkasii sanuma gaggeessa moo kasanirraa addaati gaggeessaa. Kana keessatti gaaffiileen Oromootoo eessa dheeyxiidha. Amma dhugaa yoo dubbanne miidiyaan gartee OBN kuni akka barbaachisutti gaaffilee silaa gaafachuu qaban hin gaafatan. Qaceloo dhageeffadhaa. Haala gartee biyyattiin keessa jirtu kana ilaalchisee gaaffilee silaa gartee akka miidiyaatti Prime Minister gaafachuu qaban hin gaafatan. Garuu waan barbaachisuuf gartee akka isa kana gartee setup godhaniituma maayikii dura kaanii itti dhiisan inni hanqa danda'u haasa'u. Maaliif hanqa danda'u haasa'u kana yeroo dheertuu muuxannoo waan qabaniif jecha keessattuu gartee warri OPDOdhaa kuni maayikii dura keenyanati sa'aa guutuu ni haasa'an. Gaaffiis ifumaaf gaafatanii deebiis ifumaaf ifi deebisaati gartee haasa'an. Tana keessatti gaa namtichi miidiyaadhaa namtichi gartee silaa gaaffii gaafachuudhaaf achi dhaqee calji'eetuma taa'aa jechuudha. Tana keessa kuno miidiyaa afaan Oromootii wajjin ta'u miidiyaa OBN wajjinis haasa'uu godhee jira. Yaanitti gaa isaan kana gartee uummata irratti olii gad oofuu barbaadan. Garuu odoo silaa gartee gaaffii gaafatamuu qabdu hin gaafatin. Rakkoo silaa uummanni keessa jiru kana amma fakkeenyaaf gartee waan biraa dhiisa silaa gartee rakkoo gibiraa, rakkoo malaammaltummaadhaa, rakkoo nageenyaa waan akkana kana gartee gaafachuun waanuma jirtu. Garuu immoo miidiyaan OBN gartee gaaffii isaan kana wanta gootu ni gaafatan jee yaaduun. Isin galtee? So kana hundaa gartee hubaddaadhaan isiniin jechuu barbaada dura bahee jechuudha. Dura bahee kana hunda gartee isinis hubaddaadha. Viidiyoo san gartee hogguu laaltan qalbiidhaan dhageeffaddaadha. Tanatti aansee gartee wanni tagatanii silaa arkuu barbaaduun. Akka gartee nama dhuunfaatti wanni tagatanii silaa arkuu barbaadu gaaffiilees gartee silaa qopheeffadheetiin harkaa qaba. Silaa gaaffiin gartee isa gaafadhu. Isin galtee? Akka gartee yeroo dheertuu asirraayis miidiyaarraayis waan adda addaa gartee isiniif dhiyeessaa jiruu fi inumaatu gartee yaada poolitikaa adda addaa kana laalee Prime Ministericha gartee silaa gaaffii hedduudhaan qabaaf taniin gaafadhu. Gaaffiilee tiyyasaniif deebii kanaa kan nunatti hin fakkaattu. Maaliif ani gartee nama isa deeggaru odoon taane nama silaa gartee biyya deeggaru teheetitiin dhiyaachuu barbaada. Akkasittiin gartee itti haasa'u. Tanaafin isinin jaa gartee yeroo waa'ee laga Abbaayaatii fi waa'ee hulaa gartee baharaatii fi kanarraa hogguu haasofnu Itoophiyaa lachuutu ni barbaachisaa jee wanni gartee deeggaruuf waan biyyaa laaleeti. Malee Abiyyi deeggaruu fi Abiyyi deeggaruu dhabuudhaa miti. Maaliif Abiyyi gartee yeroo gabaabduu keessatti aangoo irraa ni ka'a. Achi booda biyyitti numa jiraatti. Isin galtee? Kanaafuu wanni gartee gaafiin laga Abbaayaadhaa akkuma gartee uummanni warri Ijjiptii itti ilaalanitti. Uummanni Ijjiptii laga Abbaayaa akka bishaan isaaniitti ilaalan. Kanuu bishaan kun gartee Itoophiyaa irraa ka'ee Ijjipti dhaqu isaan ammoo bishaan keenyaa jedhan. Maaliif akkas jedhan? Mootummoota isaaniitu akkasitti isaanitti hime. Bishaan kun keenyaa. Inumaatu rabbiin nuu kennee jedhan isaan. So nutis gartee hogguu waan biyyaa irratti hogguu dhuftu akkasin ilaalla. Waan biyyaa irratti Abiyyi deeggaruu fi deeggaruu dhabuudhaa miti. Wanni biyyaa waan biyyaati. Waan gartee baharaati isiniin jee miti. Itoophiyaan bahara diimaa gartee ulaa bahara diimaadhaa qabaachuudha qabdi. Keessattuu yeroo dheertuu odoon taane yeroo gabaabduu keessatti. Maaliif haala gartee ammaan tana addunyaan keessa jirtu kana ni agartan. Addunyaan akkama keessa jirtu kanatti
Inumaa gartee lolli jajjabaan bikkinni itti gaggeeffamaa jiru sababa gartee baharra olii gad deemuudhaati. Eenyuutu bikka kana hunda kontrool godhaadha. Gaafa gartee mootummaan Ameerikaadhaa Panama kanaaliin yaa'ii eegalte ama tokko dura jechuudha. Namni hedduun qalbiidhaan daawwachaan turre waan mootummaan Ameerikaadhaa yeroo san godhaa turte. Panama kanaal Ameerikaan eega gartee harkarraa fudhatte amata 25 oli. Achi booda suutatti gartee mootummaan Chaayinaadhaa Panama kanaal warra gartee mootummaa Panamaati wajjin walii galuudhaan inumaatu gartee Chaayinaan guututti dhuunfatteeti turte. Egaa Trump marsaa lamadaa kanaaf aangoo irratti as deebi'e dubbii Panama kanaal kana gartee jabduun laaluudhaani Chaayinaa Panama kanaal irraa ari'e. Amma Panama kanaal Ameerikaa torkaa qaba. Okay? Akkasuma sanatti ilaala. Nurraa gama kaaniin warra gartee Huuziidhaatu jira. Yamaniitu jira. Gama kanaan ammoo Itoophiyaadhaatu jira. Eertiraa ajaaniin malee Itoophiyaadhaatu jira. Okay? Itoophiyaan waan feete goote karaan afaan nagayaatiin haa ta'u, afaan lolaatiin haa ta'u, waanuma hundaanuu gartee itti fayyadamtee hulaa baaraa tana deeffachuudha qabdi. Kanaafuu tuni waan biyyaati jennee waan yaannuuf jecha irraa gartee ni haasoyna. Kana jechuun abii deeggaruudhaa fi abii deeggaruu dhabuu naman gootu. Okay? San akkasitti gartee hubadhaa. Wanni nuti jechaa jirru Itoophiyaa keessatti gartee uummanni keenya lakkoofsi uummata keenyaa guddaadha. Mootummaan ammaan tana dhuftee jirtu tuni mootummaa gartee Oromoo bika buute jedhanii odoo haasawanii garuu ammallee Oromoon sagalee hin qabdu jechaa jirra. Okay? Tana gartee akkasitti hubadhaa. So kanaafuu gaa haasawa Prime Minister tichi guyyaa boruu godhoo kana yeroo dheertuu gartee gaafuma takka irratti inni haasa'uudhaa fi ifumaaf gaaffiif gaafatee deebisu san hin irraanfatina. Akkasuma sanitti gaaffiilee uummata Oromoodhaa tana gartee eessaan gaheedha. Deebisu jira moo deebisuutu hin jiru? Moo gana deebisuu deemu? Isin eegaltee? Tana keessatti rakkoolee garagaraa tan gartee biyya keessa jirtu rakkoo gartee gibiraa rakkoo nageenyaa ammaasis silaa gartee gaaffiin takkataniin gaafadhuan. Sabteembar booda yeroo gartee pirezidantii biyyattiidhaa taatu jijjiiramni silaa uummanni arkuu barbaadu maalfa fakkaate ta'e yaaddaa jeetiin gaafadhu. Isin eegaltee? Nageewuma gartee kursiirra waliin teenyeef inninis gartee hanqa danda'u haasawee anis gartee achuma taa'ee akkasumatti gartee viidiyoo sa'a takkaa fi sa'a lama waraabnee achi adda deemuudhaa miti. Gaaffii gartee namni silaa dhaga'uu barbaadu gaaffii deebii irraa barbaadan gaggaafachuun hujii miidiyaadhaati. Garuu gaa Itoophiyaa keessa miidiyaan hin jiru. Akkuma gartee poolitikaanonni Itoophiyaa keessa hin jirretti miidiyaanis Itoophiyaa keessa hin jiru. Tana gartee shakkii takka illee hin godhinaa. Okay? Yaadda obboleeyyan keenya warreen gartee bikka adda addaatti irraa dhufaa jirtan qophii har'aan tanaa akka addaattiin eegalee maalii fi waan gartee ammaan tana deemaa jiruu fi rakkoo uummata keenya gartee warreen Ijipti keessa jiran akkasuma sanitti haasawaa miidiyaan Itoophiyaadhaa amma gabbaasaa jiranii fi marii Dr. Abiyyi fi OBN godhuudhaaf deeman tana ilaalchisee takka gaaffii fi deebii tanarratti if dura ba'ee gartee yaada kiyya isinii himuudhaaf. Akkasuma sanitti gartee foormaatii takka takkaas jijjiiruudha qabna. Inumaatu gartee warreen oduu gartee dhaggeeffachuu barbaadan oduulee eeggachuu jirtan teessanii gartee na eeguu qofa odoo hin taane harka keessaniinis taap godhaadhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadhaa. Guyyaa irraan tanaa oduulee jajjabduudhaan isinii qaba. Isiniifiin hima akkasuma sanitti waan ajaa'ibaa takka ta'e isin dhaga'uu qabdan jee yaadullee isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessattuu gartee waan Iiraanii qalbiidhaan dhaggeeffadhaadhaa. Silaa gartee miidiyaan biraa isiniin himu anammoo isiniifin fida isiniifin hima. Goda hunda keessa seenee baasee niin fida. Akkasitti gartee hubadhaadhaa dhiyaadhaadhaan isiniin ja'a. Tole gaamee mata dureedhaan isiniin mata duree arraan tanaa. Mata duree arraan tanaa keessatti dura olaanaan biyya Iiraan Mujtabaa Ali Khamenei akka jirutti amma booda yoo pirezidantiin biyyattiidhaa aangoo gadhiisuudhaaf xalayaa kana qatu taate odoon yeroo hin gubneen xalayaa san isarraa fudhadhaa takkaa'u gartee akka inni aangoo gadhiisu hayyama kannaafi jechuudhaan dubbateeti jira.
Kana keessatti jijjiirama adda addaa goruudhaafis dubbateeti jira. Sanirraa gartee waan adda addaatiin isinii himuudhaaf ta'a. Itti aansuudhaan mootummaan Iiraanii fi warri Oomaan waliigaltee Hormuz irratti godhuu isaanii arraantanii ibsaniiti jiran. Waan waliigalteen san if keessaa qabdus isiniif hin himuu ta'a. Akkasuma sanitti mootummaan Iiraan eda galgala dooniilee takkaa'u gartee markaboota kan Hormuz keessa dabruudhaaf tattaafatan habbaa lama haleelaniiti jiran. Kuni wanni inni ta'eefis isiniif hin himuu ta'a. Akkasuma sanitti warreen Huuthiidhaa guyyaa edaa galgala jechuudha haleellaa Suudi Arabiyaa irratti gaggeessaniiti turan. Keessattuu eerpoortii Suudi Arabiyaadhaa. Sanirraas gartee oduuleedhaan isinii himuu ta'a. Akkasuma sanitti pirezidantiin Ameerikaadhaa guyyaarraan tanaallee irra deebi'uudhaan nuufi Iiraan marii gaggeessaati jirra. Mariin teenyaas gara gartee waliigalteetti dhiyaachaa jirti jechuudhaan dubbachaati jira. Idaannoo oduudhaa isiniif qopheesseetiin jira. Itti aansuudhaan mootummaan Iiraan akkasuma sanitti gaa ministeerri hajaalaa biyya Iiraan Abbaas Aragaachiidhaa paarlaamaan biyyattiidhaa aangoorraa akka kaasuu barbaadu takkaa immoo impiich akka godhuu barbaadu odeessaatii jiranii isa qofallee miti warreen biraatis keessa jiranii san isiniif hin himuu ta'a. Gara kaaniin Abbaas Aragaachiidhaa guyyaarraan tanaa hujiidhaaf Iraaq dhaqeeti jira. Akkasuma sanitti gartee Karbalaa dhaqee bikka ayyaana arba'iin takkaa'u gartee ayyaana guyyaa 40ffaadhaa kan warri Iiraan yeroo gartee ilma rasuula keenya nagaa Abrahaamanii irratti haa jiraatu du'e san irratti kabajuudhaaf ayyaanni kun egaa guyyaa kaleetii fi galgala kana jechuudha. Kalee irraa eegalamee galgalaarraan tanaati. Ammaan tana biyya hedduu keessatti gartee yoo xiqqaate Iraaq qofa keessattuu nama miiliyoona 45 olitu irratti hirmaachaa jira jedhaniiti odeessaa jiran. Ayyaanni kuni Kaarbalaatti gartee kan gaggeeffamu yeroo hedduu waa'ee Kaarbalaa tana isiniif himaatiin ture akkuma gartee quba qabaataniif jechuudhaaf. Inumaatu biyyootaan adda addaa keessatti uummanni shiyaadhaa ayyaana kana gartee kabajaati jiran kan danda'an guyyaa jimmataati kaan ammoo eedanu galgalarraa gartee eegalaniiti gaggeessuudhaaf ta'an. Akkasuma sanitti gartee oduulee naannoo biyya teenyaatirraayis waraanni TPLF yaada gartee adda addaa kan ammaan tana dhiyeessaa jiran mootummaa Itoophiyaati wajjin yeroo gabaabduu keessatti lola jabatti gartee achi galuudhaaf teenya tanaafuu gartee nuu dirmadhaadhaa jechuudhaani ummata Tigraay kan ta'an yaamachaa jiran. Gareen biraatan warra TPLF tana wajjin wal loluu barbaaddu ta Itoophiyaa keessa jirtu isaanis nutis lolaaf qophooyneeti jirra jara kana gartee dhabamsiisuu qabnaa jechuudhaan falmachaati jiran. Sanirraayis gartee oduu idaannoodhaan isinii qaba. Walumaa galatti oduu tanaa fi tan biraatis hedduudhaatu jira guutuu gartee akka dhageeffatanitti harka keessaniin taaptaap godhuu hin dhiisinaadha, koppeliin godhaadha, sheer walii godhaadha. Inumaatu gartee gaa warreen biraatis obboleeyyan keenya bikka biraa jiranittis daddabarsaadha. Yeroo hedduu gartee namni mana keessa jirtan teessaniitu gaanu eedanii taaptaap godhuu fi sheer godhuun tuni rakisha gatiillee hin qabdu namni gartee horii isin gaafatu hin jiru giiftii nuu kannaa jennee isin dararaa hin jirru garuu immoo harka keessaniin taaptaap godhaa sheer godhaadha. Sheer godhuu fi taaptaap godhuu kanatti gartee namni isinillee gartee warri dhokottanii tatteessan isinillee namni beeku hin jiru. Akkasitti hubadhaa. Tolega, me dura durso esa regla setani. Okay. Yada dura durso wanni irraa eegallu haleellaa warreen Huuthiidhaa Suudi Arabiyaa irratti gaggeessaa jiran irraa haa eegallu. Dhugumatti guyyaa irraan tana warreen Huuthiidhaa eda galgalaas eerpoortii karaa kibba Suudi Arabiyaa keessa jirtu
achi gartee haleeluudhaan inumaatu gartee eerpoortiin san akka hojiirran oollee godhanii jiran jaaniitii odeessaa jiran. Warreen Huusiidhaatis haleellaa tana wanni gaggeessaniif mootummaan Suudi Arabiyaadhaa lola nurra banuudhaaf qophii godhaa jiranii. Inumaatu achitti meeshaa waraanaa guurrachaa jiran jechuudhaani warreen Huusiidhaa kun irra dhaqqabuudhaan haleellaa tana gaggeessan akka gartee miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jirutti. Inumaatu eerpoortiin tuni waraana Paakistaanillee kan gartee mootummaan Paakistaan Suudi Arabiyaa keessaa qabdu kaniin amma durallee isinime yoo xiqqaate nama 7,000 oliititu eerpoortii tana cinaa jira jechuudhaani miidiyaaleen itti hidhaanii odeessaa jiran. Kanarratti mootummaan Suudi Arabiyaadhaa gareelee adda addaa uummata warreen gartee warra Huusii kanarratti lola nu gargaaranii lola ni banan jaanii isaan qindeeffatan keessaa biyyoonni 14 nutis gartee qophii teenya xumurannee jirraa warra Huusii kanarratti lola banuudhaaf jaaniiti gaa odeessaa jiran. Kana keessaa biitti gartee akka Suudaan faanis nuti inumaatu waraanallee erguudhaaf qophiidha jechuudhaan dubbachaa jiran gara kaaniin mootummaan Eertiraatillee gartee nutis isin gargaarra jaanii akka gartee mootummaa Suudii cinaa dhaabbatan ibsaa jiran jechuudhaani miidiyaaleen itti hidhaanii dubbachaa jiran. Kanuma keessatti mootummaan Suudi Arabiyaadhaa garasiitiin warra Huusii kana dheefa deemuudhaan poortii gama kaaba Suudi Arabiyaadhaa reeksii gubbaarra jirtu tan duraanii dhiisanii tan biraatiin gartee gaazaa fi akkasuma sanitti meeshaalee garaagaraa akka naqachaa jiran miidiyaaleen gabaasaatii jiran. Poortiin tanaas wanni isaan ammaan tana eegalaniifis dhugumatti akkaataa warreen Huusiidhaa gartee itti jabeenyaan isaan kana dhoorkaa jiran kana keessattuu gartee haleellaalee garaagaraa sodaachuudhaani achiin eegalaa jiranii. Inumaatu jechaa jiran dooniileen Suudi Arabiyaadhaa ammaan tana Huusii dheefa Afrikaadhaan shirjaanii meeshaalee gartee Suudi Arabiyaa dhuftuu fi akkasuma san gaaza isaanii kana dabarsaati jiranii. Akki gartee ammaan tana isaan itti hojjechaa jiran kuni ikonomii Suudi Arabiyaadhaa daranuu gartee lafarra harkisaa jira. Keessattuu yeroo dheertuu meeshaan akka gartee deemtuu fi kafalliilee adda addaa kafallii ida'annoo akka kafalan takkaa gartee horii isaanii tan duraan karaa gabaabaadhaan deemanii kafallii gabaabdutti gartee meeshaalee fidan kana amma meeshaalee karaa dheeraa deemtu kanarratti kafallii dheertuu takkaa gartee guyyaadhaas torbaan lamarraa ilaa hanqa baatiidhaa gartee dheereessuudhaa fi rakkoo adda addaa isaanirratti fidaa jiran jechuudhaani odeessaa jiran. Akkasuma sanitti gaa mootummaan Suudi Arabiyaatis garasiitiin hariiroo Iiraanii hojii qabdu kana itti fayyadamuudhaan akkaataa warra Huusii kana itti firraa qabbaneessan takkaa gartee yaa'ii tana akkaataa itti firraa dhaaban irratti marii eegalanii jiran jaaniitii odeessaa jiran. Kunis kan ta'e eega ministeerri Hajaalaa kan Suudi Arabiyaadhaa bilbilaan ministeera Hajaalaa Iiraanii wajjin guyyaa kaleedhaa haasoo godhan inumaatu danda'anii guyyaa tokkotti hoggulamaa ol haasoo godhaniiti jiran. Haasoo kana wajjin wal qabatee Prime Ministertichi Iraaq kan duraan Suudi Arabiyaa dhaquudhaaf ka'elleen haleellaa Suudi Arabiyaan Iraaq irratti Ameerikaa wajjin taatee gaggeessite san irratti akka gartee Suudi Arabiyaa hin dheynetti hafeeti ture. Inumaatu yeroo barbaanne gartee akka dhufuu barbaannu isinitti himna jechuudhaani karaa gartee ministeera Hajaalaatiin ibsa isaa dabarsee ture. Wanni gartee Prime Minister Suudi Iraaq haalaan gaddisiise keessaa takkaa'u aarse keessaa mootummaan Suudi Arabiyaadhaan lola isaanii rabbanu takkaa'u gartee hayyama tokko malee qilleensa isaanii keessa seenanii Ameerikaa wajjin haleellaa isaanirra gaggeessan san qofa odoo hin taane warreen gartee isaan gatan sanis ummata Iraaqii akkasuma sanitti gartee warreen Iiraanii wajjin illee hojjechaa jiran jaanii warra yaadan. Suudi Arabiyaan garuu garasiitiin akka jechaa jirtutti warreen nuti haleellasan warra gartee haleellaa nurra gaggeessaa jiru. Tanaafi gartee goone garuu immoo yeroo ammaan tanaatti akka gartee badii taate nu mul'achaa jira jechuudhaani gara isaanii dubbachaa jiran. Karaa kaaniin ministeerri Hajaalaa biyya Iraaq wanni gartee arraan tana Iraan kan ministeerri Hajaalaa biyya Iraan wanni inni arraan tana Iraaq dhaqu jiruufis dura dursoo rakkoo Suudi Arabiyaadhaa fi Iraaq jirtu tana jidduutti gartee akka furmaataatti marii gaggeessuudhaan akkasuma sanitti rakkoo gartee mootummaan Iraaq tuni keessattuu gareelee adda addaa irratti dhiibbaa godhuudhaaf kaate kanarratti furmaata godhuudhaaf jaaniiti gaa odeessaa jiran. Akkuma yaadattanitti warreen gartee Popular Mobilization Force tan jaaniin dhaabbanni Iraaq keessa jiran
humna gartee haalaan jabduu qofa odoo hin taane biyyattii san keessatti waraana if danda'e jechuudhaan amma dura isinii himeetiin jira. Akkasuma sanitti gaa mootummaan Iiraan edagalgala naannoo Kurdiidhaatis bikka adda addaa haleelaniitu turan. Naannoon kunis kan duraan gartee waraanni Kurdiidhaatii fi waraanni Ameerikaadhaa itti walitti ida'amuudhaan haleellaa adda addaa gara Iiraan irratti gaggeessuudhaan akkasuma sanitti yoo gartee lolli miilaatis kan itti tarkaanfatan taate hujii irra ni oola jedhanii bikka isaan yaadan jechuudha. Kanuma guututti gartee balleessuudhaan mootummaan Iiraan akka malee edaas haleelaniiti turanii inumaatu gartee kaampiileen san ammaan tana akka diigamtee jirtutti eega mootummaan Ameerikaadhaa meeshaalee waraanaa gurguddoodhaa fi waraana isaanii naannoo sanirraa baasanii karaa Siiriyaadhaa geessaa jiran. Amma dura gartee oggaan oduu irratti isiniimu mootummaan Ameerikaadhaa waraana isaanii kan Siiriyaa jiru gara Iraaq oofaa jiran jee irra deddeebi'ee isiniimeetiin ture. Waraana sani kan ammaan tana isaan achirraa baasaa jiran. Tanaatani jidduu oduun arraan tana bahaa jirtu akka jettutti mootummaan Ameerikaadhaa hojjettoota isaanii kan waraanaatii fi warreen gartee basaastummaa akkasumas loojistikiidhaa fi haleellaa adda addaa irratti warra hojjetan kan gartee oduu waan gartee iccitiidhaa lafarraa guuruudhaan keessattuu gartee biyya Iraaq tanaa fi naannoo biraatti illee hojjechaa turan kan giddu galeessa bahaa jiran akka jiranitti achi keessaa baasuudhaan gara Ameerikaadhaa fidanii Ameerikaarraa akka hojjechaa jiran miidiyaaleen garagaraa gabaasaatii jiran. Itti aansuudhaan guyyaa arraan tanaa soddaan Ayatullah Ali Khameneidhaa akka gartee miidiyaalee garagaraatii wajjin haasoo godhe je'utti yeroo gabaabduu keessatti Mujtabaa Khameneidhaa gara isaatiin rakkoolee garagaraa tan mootummaan Iiraan ammaan tana keessattuu waa'ee gartee Ameerikaa wajjin mari'achuu tanarratti rakkoo isaan uumaa jiranii fi waldiddaalee warreen gartee Mujtabaa deeggaruu fi akkasumas warreen gartee jiddu jireessaa kun godhaa jiran kana ilaalchisee akka inni obsa guututti gartee fixatee jiru dubbachaati jiran. Kana keessatti warreen biyya Iiraan keessatti gartee olaantummaa qaban warreen gartee hardlaayiniidhaa kan jaamanii beekaman san gareeleen gartee garee lamaatu haalaan wal dhabaa jira jee isinii himeetiin ture yeroo hedduu. Dursoo warreen gartee oduu tana yaadattan yoo mana keessa jiraattan mallattoo naa godhaa. Oduun gartee keessa hin bunne. Poolitikaa Iiraan kana keessatti warra lamaatu haalaan wal dhabaa jira jeetiin isinii himaa ture. Garee ammaan tana aangoorra jirtuu fi garee gartee hardlaayinii jedhanii warra Mujtabaa deeggaru. Okay? Okay, ni yaadatanii min. Tolega, dubagaa gareen jiddu galeessaa tuni warra aangoorra jiru. Okay? Warri aangoorra jiru President